Injifannoon Adwaa injifannoo Itoophiyaanonni tokkummaan seenaa itti dalaganidha kan jedhamuuf Itoophiyaanonni tokkummaan waraana Xaaliyaanii Itoophiyaa weeraruuf dhufe injifachuun qaanessanii deebisan waan ta'eefidha. Yeroo sana waraana injifachuun karaan jalqabame amma immoo hiyyummaa injifachuun Itoophiyaa badhaate uumuuf waadaan seename gara hojiitti erga jijjiirame bubbuleera. Kunis kan dhufe wantoota adda addummaa bal'isan duubatti dhiisuun tokkummaa cimsuun bu'aa dhufe ta'uu mirkaneessuuf Injifannoo Adwaa Seenaa Itoophiyaanotaa fi Uummata Afrikaati jedhaniiru Ministeerri Muummee Barbados Miyaa Amoor Motley. Injifannoon Adwaa walta'iinsaan qormaata kamiyyuu keessa darbamuu danda'amuuf agarsiiftuu ta'us himaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeenis Miyaa Motleef simannaa taasisuun yaadannoo Injifannoo Adwaa daawwachiisaniiru. Daawwannicha irrattis yaada isaanii kan kennan Miyaa Motley Injifannoon Adwaa Itoophiyaan bittaa biyyoota meeshaa ammayyaawaa hidhatan mo'achuun bilisummaa ishee kan itti beeksifattedhas jedhaniiru. Tokkummaa fi waloon injifannoo kamiyyuu galmeessuun akka danda'amus addunyaaf seenaa mul'isedhas jedhaniiru. And that you could win these 3 battles and the last one being won in less than 1 day. Wanti nuti asitti arginu hundumtuu waa'ee injifannoo waraana Adwaa qofa osoo hin taane fakkeenya humna tokkummaatiin kan nutti mul'atudha. Tokko ta'uun kaayyoo wal fakkaataaf dhaabbachuun bu'aan inni qabu addunyaan Itoophiyaa irraa barachuu qabdi jedheen yaada. Rakkoon kamiyyuu tokkummaan ni hiikama. Dhaloonni seenaan kun itti himamaa guddate boru maaltu natti dhufa jedhee hin yaadda'u jechuudha. Daawwannaa taasisaniin gammachuu guddaan akka itti dhagahame kan ibsan yoo ta'u yaadannoo Injifannoo Adwaa keessatti hojiiwwan seenaa mul'isanii fi yoo maal akka hojjetame sirriitti wantoonni ibsan jiraachuun isaanii dhalootaaf barumsa guddaa kan ta'uu fi biyya bilisummaan ishee ofiif kabachiifatte ta'uu ishee kan raggaasudhas jedhaniiru. The walk through this museum and the stories that they tell us. Hojiin muuziyeemii kana keessatti hojjetame seenaa baay'ee kan namatti himuu danda'udha. Maaltu hojjetame, bu'aan argame maal kan jedhus kan ibsudha. Adda bu'aan bu'aa akka hin qabnee fi tokkummaan qofa irratti meeshaa waraana ammayyaa biyyoota hidhataniifillee sodaa kan uumudha. Waraana Adwaa irratti kiiloomeetira hedduu imalanii deemuun haadholiin abbootiin waliin ta'uun seenaa injifannoo isaa guddaa kana barreessan. Tokkummaan jara bira ture meeshaa ammayyaawaa injifatee jira. Dabaluunis Injifannoon Adwaa seenaa guddaa Afrikaanota hunda kan of keessatti qabate ta'uu fi injifannoo barnootni guddaan irraa fudhatamudha jedhaniiru. Biyya isaanii ta'anii seenaawwan Itoophiyaa kan dhagahan irra caalaa siidaawwan cimina Itoophiyaanotaa agarsiisan bakkichatti akka argamanii fi gara fuulduraattis dhaloonni kana irraa barachuun rakkoo biyyattii nageenyaan, dinagdeen akkasumas kanneen birootiin mudachuu danda'an hundayyuu waliin ta'uun biyya isaanii rakkoorraa eeguu akka danda'aniif karaa guddaan saaqameefii jiras jedhaniiru. That each generation must be equal to the challenges of its time. Dhaloota dhufurratti rakkoon wal fakkaataan osoo uumameeyyuu waraanni Adwaa kun karaa ittiin tokkummaa rakkoo hiikan sirriitti itti agarsiisee jira. Seenaa kana Itoophiyaa qofa osoo hin taane uummanni Afrikaas kan itti boonudha. Kun haala qabatamaan ragaan kan agarsiisudha. Ministeerri Muummee Barbados keessummoota yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaaf magaalaa Finfinnee seenan keessaa isaan tokko yoo ta'an Itoophiyaan biyya dhiibbaa biyyoota alaa jalaa bilisa taate guddina ishee ariifachiisaa sochiiwwan magaalattii keessatti taasifamaa jiruun magaalattii hawwattuu taasisuun akkasumas magaalaa nageenyi ishee eegame akka taatuuf hojiiwwan xiyyeeffannoon hojjetamaa jiru ilaaluun mirkaneessuu isaanis dubbataniiru.